Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafune kabajamtoota daawwattoota asha inda kadirtu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya arraa meeshaa Somaalee qabannee isin dhufnee jirra. Meeshaan Somaalee akkuma argaa jirtan kana waa meeqa akka of keessaa qabu ka mastaawati yookiin miraaya keessatti achi mul'isaa jira jechuudha. Egaa warroonni channel keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara channel keenyatti kottaa. Warroonni immoo maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif share godha. Meeshaalee Somaalee kana qofaa miti meeshaalee mana keessaa hunda qabna jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa kalee samuuna isinirraa turre pirankii isin affeeree achumaan osoo isinitti hin deebiin isinirraa turre. Egaa dhiifama isiniin jenna haati meeshaalee akkaan irraa gammaddee dhugaa dubbachuuf taate gammachuu isii gara keessatti nu ibsaa jirti jechuudha. Isinillee akka meeshaa kana irraa gammadanii fi ofii keessaniifillee hiriyoota keessaniifillee share godhanii xalabattan abdii guddaa qabna. Nuti immoo meeshaa kana haga mana keessanii isinii geessuudhaan bifa addaatiin haala mana isinii geessinee isinii rattabnutu jira jechuudha. Kun immoo hojmaata keenya keessatti waan adda nu godhu keessaa isa tokkodha. Kana bichaa miti nuti ofii meeshaa kana hojjannee hojjechuun keenyallee adda nu godha jechuudha. Argitanii bakka amma Aishaan dhodhooftu kana jechuudha osoo haga feete ijaan dhodhoofte waan hin cabne irratti galchinee jira. Mastaawati osoo hin ta'in isuma faabrikaa irraa hojjetameetiin bifa mastaawatiitiin dhufe yeroo itti galchineetiin hin jennu fayyadamaa fi tajaajilaa fi haga dhumaatti meeshaan kun moofee wajjin gatamutti homo tokko hin ta'u jechuudhaan isin ibsaa jirti Aishaan. Kanaaf gatii meeshaalee kana tokko Aishaan isin ibsiti. Ammaan booda inshallah nullee meeshaalee Somaaleetii fi meeshaalee mana keessaa hedduun elektirooniksii waan akka firiijii meeshaalee mana keessaa xixiqqarraa haga guddaatti kamiyyuu hojjannee akka isin dhiyeessinu abdii guddaa qabna. Dhiyeessuu bichaa miti haga manaa akka isin dhiyeessinu jechaadha. Kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hagan isiniin jedhee Aishaan mootu gatii meeshaalee kanaa tokko isiniif ibsiti jechaadha. Achi duratti ayyee daawwattoota keenya share like subscribe gochuun raawwatina akkuma argitan kana obboleessi keenya meeshaa kana akkuma isin asirratti argitan viidiyoo isaa gara keessatti xiqqoo waraabee ergee jira. Yaada sagalee isii dhaggeeffattanii meeshaa isii ilaaltee hedduu irraa gammaddee jirti. Dhaggeeffachuu yoo kan jirtu ta'e Speedy irraa Masyaallah wallahi bukan gammadee tapi sirah haja lagu akka Warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah wallahi bukan gammadee rabbiin sirah haja lagu akka akkanatti faaya gootanii asuma baas akkanatti inshallah rabbiin akhiratti isaan isaan الدنيا أكيد إسمها مركز الحمد لله رب العالمين آمين. Karena kesinta ke faji sofi, namun toko jadi orang bisa bertatan. Aku mediaran sinar gitu sani, orang tu jalan tujira, aku mediaran orang kita sani malu bertatan. Mesha karena aku mesti video orang deh, video TikTok ini ragari musnah terkita ti hojat kami bayar tujira, hojat kami bawa kami ti arti kita enak itu ragam macam terbuat berjura. Akhirnya भी सोफा पुंजे चुरे रो इसी नुते कितो ऐसे पैसे करना कब घरों में सोफा रख के तीन गुन्नी जिरावान दे नी बरेडे वो जन्ने अकच्चार करना वन राह बेटी गुन्ने दिनी बरे चीनी ब्रांडे नमले वातु कोल्ले मेशाना नुते गिर करना वन तो कोल्ले राम गुन्ने चुरे चुरे इतने बल्ला मले वाम बरेडे चुरा करना मका बिना वक्त किन्ना शेयर लाइक सब्सक्राइब चुरा पकड़ना नंबर ले यो बिना बरती मो आवे ना वन तक है चुरा वक्त किन्ना आवे ना जो आदि मेशाना ना आये तो कोई साथ इंग्लिश में चीज़ वक्त देखना Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Aishaan hagana isin jette gahaadha. Meeshaan kun immoo eessa deema jechuun keessaniin oolu asuma Adaamaa keessa deema jechuudha. Warroonni Adaamaa keessa jirtanii fi Adaamaa keessa mana qabdan akkanatti haala kanaan yoo isin hojjanneetiin isiniif akka galchuun beeytanii isinillee warri Adaamaas akka xalabattan warroonni birallee namoonni naannoo biraa jirtan fakkeenya Oromiyaa guutuu keessa kallattii afranii nu geessina yoo isiniin jedhu asii haga Baalee Roobetti asiin haga Harargeetti homo tokko sun nuneefne asiin hanga Wallaggaatti Jimmaan haga gaasar limmo bilbil bakki nungeessine kamu injiru jechuudha. Boqqojii Shaashamannee maaltu nu jalatti hafare Oromiyaa guutuu keessa geeggeessina jechuudha. Egaa Oromiyaa keessa jiraachuun keenya nafni Oromiyaa keessatti hojjechuun keenya maaliif hafa jennee Oromiyaa guutuu keessatti hojjetaa jirra. Kana beekanii akka dhuftan yeroo isiniin jedhu abdii gammachuu isiniif jajjabina isin nu jajjabsan hunda isiniif ibsuu barbaada. Ammaan Aishaan tokko isaatiin gatii isaa isinitti himtee jira. Ayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana asitti tasgee akka dressing jira amma tokko isaa dimeesha kana gatii isaatiin agarsiisa. Haga nu viidiyoo keenya share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun raawwatina jira. Asirra tasgee irraa isin eegala. Tasgee amma malee asirra waan xiqqoota qabdanii beektanii isitan hin barbaadeetteerti. Yaani boota rakkisuma lakkisee faayidaa qabdee yaada asirratti kan inni gosa qabdi. San barbaadeettee haala kanaan qulqulluu waan
jira jechuudha gubbaa isaa. Akkuma argitan kana wanti meeshaa kana adda isa godhu masaaban isaa akkasumallee ilaaluun nan barbaadu. Qallaan maseeni qallaan nan barbaadu. Akkuma argitan kana kun yaadame akkuma viidiyoo xiqqoo jala argisiisan tajaajilan illee sababni isaallee asitti kun shaatarii sibiila galchinaaf jechuudha. Inni illee tokkoffaa fi lammaffaa qaba. Inni sadarkaa qaba sadarkaa tokkoffaa isaa yoo galchitan akkatti akka barbaadetti bahee deebi'ee yeroo dheeraa isin fayyaduu danda'u. Asiin immoo akkuma argitan kana wanta barbaade wanta as keessa hin kaadha jettee si yaaddi kamuu keessa kaawwachuu danda'u iddoo barbaade jechuudha. Wanta kenna masaaba immoo masaaba barbaadee waan barbaades keessa naqachuu dandeetti asirratti illee waan hin bareedetti yaadda isin garagaruu dandeetti jechuudha. Kana fakkaatadha wanta kenna hedduu bareeda. Asumaan immoo iyyuu tasriyaa agan isin jira tasriyaan gatiin si qaqqabu tokko mati beeytanii asitti immoo akkuma argitan kanaan akkatti haala kanaan suura isaa shaaduudhaan bareedee jira. Asitti immoo furii isin argitan kan bareedu kana ammoo intan takkattiin gadi isii 3,500 qarshii 3,500 daawwattoota kenna meeshaa kanaaf garuu hin tagabbaa irraa mala jennee waan yaadnu haala kanaan jibinee itti galchinaaf jechuudha. Daawwatta kenna maamila kenna asitti illee akkuma argitan kana kunu kana fakkaata asitti illee masaaba haala kanaan babbareedee itti galee jira jechuudha. Daawwatta kenna ifaan isaa haala kanaan irraa adda fayyara. Asitti immoo sokkeetti qaba iddoo chaarjeraa jiru. Daawwatta kenna asirratti immoo akkuma argitan kana mastaawwatiin geexamee jira. Koodiin kun takkatti naddesi waan das nama itti jechuudha. Daawwatta kenna kan fakkaata argatti yoo ta'e immoo akkuma argitan kana alga akkanatti mijaa'uu fi alga haala waan ta'e osoo akkanatti akkan qaqqabu isaan jedhas kan jedhu jechuudha. Daawwatta kenna haala kanaan mukarraa hojjetamee bahee hedduu bareedee jira jechuudha. Daawwatta kenna haala kanaan geexni isaa itti bahee as keessatti almuuniyeemiin galee fi jira asitti mastaawwatiin galee asitti almuuniyeemiin galee haala kanaan faayamee jira jechuudha. Isa ibsuufiyyuu sagalee hedduu nama barbaachisa daawwatta kenna barbaachisa jechuudha. Asitti illee akkuma argitan kana ampuulii qaba gamanaan illee shaaduu qaba asirratti jechuudha. Daawwatta kenna kana fakkaata ifaan isaa kana fakkaata masaabawwan isaa kana fakkaata daawwatta kenna hedduu bareeda. Meeshaan kun duratti baratamee jira. Hundi keessanuyyuu meeshaa sumaaliin hojjettan osoo hin taane ammaa achi viidiyoo barbaadan share godhanii kana hojjetu jechuudha. Akkasirraa eegamu argaan kun gatiin isaa yeroo ammaa kanatti qarshii 70 daawwatta kenna inni illee 75 argaan sumaali maaliif 75 hojjette kan jenne gara gadiitti booksii hin beekne booksii qaba kunne booksii waan raafee 70 kunne hunduma 75 asitti illee waan kan kana dolaa meetira lamaa fi digdama moo 40 haala kanaan kun dolaa hedduu guddaa ta'ee fi keessatti itti fayyadaman wanta barbaadisanii qabachuu danda'a uffata barbaadisanii qabachuu danda'a. Akkuma isinitti himne immoo mastaawwatiin kun yeroo takka ni bada yeroo takka ni dhufa nu garuu biyya arganii hedduu gooree binnee lafa kaa'aa jirra. Waan takka ta'e isin hanqate malee nama kamiyyuu ampuul mastaawwatii kan itti galchuudhaaf namoota akka duubatti irraa jennu jechuudha. Hin cabu waan ta'eef bakka bakkatti qabaman kenna yoo ta'e ammoo caba jedhee nama sodaachisu jechuudha. Asitti immoo akkuma argitan kana bakka uffanni itti fannifamuu fi jala kan immoo ni bal'aa gooluuf komfortii bakkee hin qabu waan ta'eef komfortii fi bilibsa adda addaa jala kanatti galchitee asitti immoo uffata allaquu dandeette jechuudha. Daawwatta kenna kan fakkaata haala kanaan geexiin kun irratti hojjetamee almuuniyeemii wanta adda addaatiin faayamee jira hedduu namatti tola. Gabaatti illee akkuma argitan kana bakka uffanni dachaafamee kaa'amuudha. Yeroo baay'ee uffata dachaatu baay'ata waan ta'eef jala kanatti immoo kiisii qaba yookaan immoo masaabaa abbaa lamatti goonamee jirra. Isaa yoo nuti argan haala kanaan keessatti agarsiisanii osoo hin taane nu garuu hin barbaachisannee wayyaan namaa irraa nan duduu jala kanatti illee masaabaa itti goonee jirra. Haala kana iddoo sheefii goonee jirra. Hedduu bareeda. Duuba isaa bichaa osoo hin taane keessaa yoo ilaaltan haala kanaan qalamiin dibamee sirriitti finishiin hojjetamee bareedee jira. Sababni isaallee keessaa kun osoo dibamuu baate nurraa bacii qannasa garuu immoo argaa namaatifuyyuu laalaa keessaa gisee uffata fudhatan hodhas nama jira jechuudha. Daawwatta kenna kanaafin haala kanaan keessa duuba isaallee osoo nan bisin dibnee bareechina jechuudha. Daawwatta kenna kana fakkaata keessallee duubni isaallee hedduu bareedee jira. Daawwatta kenna rabbina kan sitti agarsiisu ayii godhaa isiniin jira. Argaa dolaawwa tasgii asinitti agarsiiseera. Amma akkuma argitan kana soofaa kan bareedu taasisaa qabdi jechuudha. Amina kun akkuma argitan kana soofaan kun haala teessuma isaa nu bareechineen kenna. Sababni isaallee gama rarreessin qabatee jira waan ta'eef biyaan soofaan xiqqoon sun osoo asitti ta'e hedduu bareeda. Daawwattoota kenna garuu immoo haalli goota nu mijoon waan ta'eef haala kanaan daragdarree dhalli goonee jirra. Isin immoo haala teessuma mana keessatti sirreessitee bareechuu dandeetti. Soofaa kan bareedudha. Miilli isaa akkuma argitan kana warqaammadhaan miilli isaa kana hedduu bareeda hadiida irraa hojjetamee ni jira jechuudha. Katamarraa illee itti galchinee fi kana bicha osoo hin taane soofaan kun uffata qaban daawwatta kenna. Uffata soofaa kanallee bareessina agarsiisa. Carqii isin naa ergitan lalaalee kan itti dhiyaata jedhee bitee fi jira jechuudha. Daawwatta kenna akkuma argitan kana haala kanaan
الشيء قبل جالكين صوفا هبا أبوري سنتيهم تتقال بقى تقولي زي ما تبان ده وكسر تكون رمبه أفراد أوزن تجسيسه نكون كتير نتاو الموضوع كنا في كلام ده نكون مدرسة Kenapa lama? Itu kali jadi tujuannya hal karena cerita orang deh. Itu kan sama juga kalau video nak boleh cerita ni itu dia nomor video tu lah. Ini pun sudah kan? Kan apa kabar seperti itu? Acik lagi sih itu juga. Kenapa? Hal karena tujuannya kalau boleh deh itu. سميد أكساك القشش نبيله لما فيدا أكل قشش نبي جابزون تاني نبارين تجيجولا سوهار بتتم تأكيد ساعات كده نتنجيجولا هالكنا إدرامي رجعتي هدو بريدا مانغرو هدو بيوان ده تجاتي ولا تجيجولا تكينا سوها جربين هني كافي مقرن يقول بشين بدما أنا هكذا تكينا كان هذا بيشان دور إسمه كمان نربنا أما كلا كمان سوف نسينا ها أشياء كم بريتة كمان ده أصل كذا سوف ترى بيزا كمان كنا هدو بريتو ساده بريتة بسيله نلمو هذا كنا بيجاني كوب إسمه ديجرا أكمل kita kan asli mustahati kau didikko gama butuh nisam butuh muka icura aske sawam berai doi keselle lalu dari itu cura aske setikal logai kau jualan teh mustahati nggak kayak dia Kalau berkata ada waktu kena lasi sih nak kasih lagi setakar. Dia cakap mau ante. Kalau bukan kalau dia nama. Ayah aku orang kita kan langsung kau payah bicara Malaysia yang dia tu kau ni tu hal galuan jete. Amma tu kita kalau sofa isi di tapi tu kita itu hermannya sofa isa kana ralle senuti. Filip jetaran hilip pina. सोफा के हेतु जाते जरा बिना रुपए चुरा हमारे अब्बा तो को उनके साथ तारी दूर ले जाए जरा हमारे उनके एक तरह देखते रहे क्या सिंजर बाय एडत मारे ना होते के ना कुंड बाबू माँ मारने खाला तीमा गरम ना अपना जैसे जुड़ा होते के ना यो बनाने के लिए तिगरे हाल बिजाय अच्छे झागा सिंगर तक हमने सीखता है यो हाल बिजाय नहीं करूँ गाँव आमिना कर तरह के लाला जामा के स्वाद देश निजे टा होते के ना share like subscribe kita ni jadi semua orang haga mana suruh misalnya buta sinar ke mana haga video berada di bawah terima kasih lagi anu turah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh